namni tokko biyya isaatii bahee hajjii dhaquuf waggaa 3 waggaa 4 deemuu dhageesse beektaa. Seenaawwan ati amma dura dhageesse hin beekne. Bara durii namni hajjii deemuuf maatii isaa nagaatti dhaammatee akka waan addunyaa tanarraa gara ganda aakiraa deemaa jirutti qabeenya dhaamee jiruu isaa guutuu dhaamee walitti boohanii wal gaggeessan. Sababni isaa maaliif beektuu? Hajjii dhaquu jechuun ibaadaa qofan turre, du'aa fi jiruu jidduu jechuudha. Fakkeenya tokko sii ka'a. Kaaba Afrikaa bahee nam tokko biyya Moortaaniyaa hajjii godhuudhaaf gara Makkaa qajeeluuf faana isaa yookiin gaalaan kiiloomeetira 8,000 deemuu qaba. Gammoojjii kana keessatti kan namni isa bira hin jirre yoo Rabbi ta'e malee nyaataa dhugaatiidhaan rakkatuu, qoonqoodhaan miidhamee, dheebuudhaan rakkatee, gammoojjii keessatti dhukkubni koleeraa fi daddarboon isa miidhee shiftaan karatti isa ciratu rakkoo adda addaa irraan gahuun kiiloomeetira 8,000 deemuun biyya Makkatal Mukarramaa dhaqqaba. Giddugala bahaa fagurraa yoo eegalle Uzbekistaan irraa namni tokko hajjii godhuuf kiiloomeetira 6,000 deema. Kiiloomeetirri 6,000 kun lafa sulula fokkataa, gaarreen ulfaatoo, karaa dheebuu fi cinqaa adda addaa qabu fageenyi isaa karaa san dabruudhaan kiiloomeetira 6,000 deemee waggaa 2 fixee biyya Makkaa ejjata. Sababa kana seenaa keessatti jechi tokko jira. Adh-dhahibu mafquudun wal-aa'idu mawluud. Namni hajjii deemee dhabame ka hajjii gale dhalate jedhan seenaa keessatti. Kun biyyoota lama fakkeenya sii kaahee malee bara durii hajjiin cinqaa, du'aa fi jireenya jidduu turte. Barri seenaa jijjiirame. Addunyaan gara teknoolojii dhufte. Rabbiin kiyya addunyaa tana laaffisuudhaan teknoolojii dhala namaatiif fide. Bara 19 duwwarraa haa kaanu. Bara hajjiin fardaa fi gaalarraa miilaan deemurraa gara baaburaa deebite dhageessanii beektu. Bara 19 duwwaa bara mootummaa bulchiinsaa Ottoman Turkii yookiin ad-Dawla al-Uthmaniyya bara sultaan yookiin mooticha Abdulhamid al-Thani keessa pirojektiin guddicha addunyaa kana ajab jechisiise keessattuu ummata islaamaa biratti seenaa guddaa qabu dhalate. Pirojektiin baabura lafa kiiloomeetira 1,300 fi 20 deemee Dimashqarraa ka'ee Madiinaa Nabi Muhammad dhaqqabu sallallahu alaihi wasallam hojjechuudha. Pirojektiin kun guddaadha. Karaa hadiidaa baaburaa sibiilaa hojjechuuf mallaqa baay'ee gaafata. Sababa kana Abdulhamid al-Thaniin moototii addunyaa islaamaatti xalayaa barreesse. Akka seenaan gariin himutti biyyoota Indiyaatii fi biyyoonni kaaba Afrikaa deeggarsa guddaa hadiida baaburaa kana tolchuu keessaa qabu. Seenaan gariin akka himutti Abbaan Jifaar rahmatullahi alayhi biyya keenyarraa meetii erguudhaan baabura Hijaaz kiiloomeetirii 1,320 Madiinaa seenu keessaallee akka qabu galmeeleen seenaa gariin ni dubbatu. Abdulhamid al-Thaniin pirojektii kana bara 19 duwwarraa eegalee bara 1908 xumure. Baaburri deemsa imalaa baatii 3 guyyaa 5-6 deebise. Baruma baaburaa kana mabraatii yookiin ifaan Madiinaa Nabi Muhammadiif illee galte. Telegiraafni bilbilaallee bara 1908 kana Madiinaa Nabi Muhammad dhaqqabe. Imalli karaan beelaaf rakkoo fi cinqaadhaan guutame guyyaan 40 baatiin 3 guyyaa 6 deebi'uun seenaa addunyaa jijjiire. Garuu waan nama naasisu keessaa baaburri kun bara dheeraan turre. Sababa lola addunyaa tokkoffaatiif yeroo biyyoonni lixaa keessattuu Biriteeniif biyyoonni Arabaa wal gargaaruudhaan Dawlaa Usmaaniyyaa yookiin Ottoman Turkii cabsanii addunyaarraa barbadeessan. Baaburri kun tajaajila waggaa 6 qofa haga bara 1914tti tajaajilee sababa lola addunyaatiin boombii fi rakkoowwan adda addaatiin citee addunyaarraa bate. Garuu Rabbiin addunyaa achitti hin dhiifne. Duniyaan jijjiiramaa dhufte. Seenaan guddichi addunyaan kun boqate. Hujjaajonni addunyaarraa deeman ka itti boqannaa fudhatan barri 1946 dhufe. Xayyaarri yeroo jalqabaatiif hujjaajota fe'ee biyya Masri yookiin Ijiptirraa ka'ee Jidda qubatuun seenaan addunyaa jijjiirame.
برو مكان كيسا بيا كينيا توبيا إرّا xayyaarri nama 22 yookiin haga nama 32 fudhatee sa'aatii 8 yookiin haga sa'aa 12 karaatti boqachuudhaan sa'aatii 8 haga sa'aa 12tti Jiddaan dhaqqabe. Barri kun bara 1946. Seenaawwan dabree kaasuun ni'maa fi galata Rabbi nutti oole kaarra keessa jirru haa barruu fi meedunuunfadhu yaa nama Kaabaa dhayte biyya Makkaa Madiinaa jirtu. Bara qilleensi konkolaataa keessarraa haga xayyaaraatti si faana bubbisu osoo nyaata gosa gosaa jijjiirtu hoteela qabbanaa'aan ni'imaan Rabbiitti dhangala'e keessatti boqattu. Laffaatii dadhabbii ummanni waggootaa 1300 ol addunyaa tana gubbatti dabre har'a laffaatii san teessee nyaattu Rabbii kee galateeffatuun sitti ulfaatin. Warroota laffaatii teknoolojii ummata Muhammadiif haala diriirsuu keessatti seenaa qaban hunda Rabbi haa galateeffatu. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.